Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota chaayinaalii kiyya jalatti argamtan hundi keessan akkam jirtu nagaa keessanii jabaattu afiyaan. Alhamdulillah rabbil alamin anis nagaa kootiin isiniin jedha obbolaan kiyya. Like, share, subscribe naaf gochuu hin dagatina warreen addisii taata warreen godhattanis baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Adda wantiin qabadhee isinii dhiyaadhe tokko yaa mana arabaa kana keessatti waan baay'ee nu miidhutu jira jechuudha. Fayyaa keenyaaf waan gaarii hin taanetu jira. Yaa waan adda addaa nutti fidanii mana nasadda'uu shinti beetiin niquuf waan baay'ee nutti fidanii jechuudha. Kanaafuu wanti kun immoo waan baay'ee nama miidhu keessaa isa tokkodha. Kun kan shinti beetiiti. Ittiin koo yeroo tokko shinti beetii dhiqeennaan jette kirooriksii walitti nanaskiifte jechuudha. Walitti nanaskiifte nan niqee ruubii sa'aatii itti naqee kaa'ee ruubii sa'aatii tursiisee yeroo niqu afaan kosumaan qadaadadhee dhiqee bira yaa bultii sadi fayyaa na dhukkubee lanachi faqqaffaqee dhiqee bahu jechuudha. Bultii sadi fayyaa gosaa kan na qofaasisee bakka afura kutee ol na kutee ganna kutee na dhukkubee kanaaf wannaan obbolaan kiyya bareecha. Kanarraa waan kanarraa of eegaa keessatti yoo kirooriksa wajjin akka walitti naqinaan isiniin jedha. Waan baay'ee nama miidheedha kun. Yaa fayyaa keenya malee waan itti nu qabnu hin jiru. Fayyaa keenya qabaannaan immoo bakka gaarii gahuu dandeenyaan isiniin jedha obbolaan kiyya. Kanarraa baay'ee of eegan isiniin jedha. Waan hin beekne wal barsiisuun yaa wama jiruudhaan isiniin jedha. Kana sheriif waliif godha isiniin jedha. Wallahi baay'ee nama miidhaadha kun bareechaa of eegama jarrillee isinitti fidanii inni qinaanii maaliif jennaan fayyaa keenya nu wayya. Jarruutu nu kaane adda waa taane yaa saraatinyaa biraa fidachuu danda'an waan ta'eef nu immoo duraan dursine of eeguu qabnan isiniin jedha obbolaan kiyya. Akkasitti like, share, subscribe naaf gochuu hin dagatina warreen lubtubiin keessan gurguddaa chaayinaaliin keessan gurguddaa yaa nu warreef jalqabuuf bukkee keenya dhaabachuu qabdan inni isiniin jedha. Jaalalaaf kabajaan inni isiniin gaafadha. Warreen shamarranii keessatti iyyuu kan kana fayyadaman warreen shamarraniiti of eegaa kanarraa warreen shamarranii yaa jarri arabaa waan baay'ee nutti fidanuuf mana arabaa kana keessatti immoo waan baay'ee nama miidhutu jira. Yaa sidaatiidhaan wanti jarri nutti fidan. Kanarraa baay'ee of eegaa. Kun waan baay'ee nama miidhe keessa hin jiru. An ofii kootii ofirratti argeera waan hin argeeffane. Kun baay'ee nama miidhe wallahi. Qani sadi fayyaan dhukkubsadheen isiniin jedha. Ani yaa shinti beetiin dhiqee jechuudha. Bareechaa of eegaan isiniin jedha obbolaan kiyya. Isiniin jaalladha. Jaalalaaf kabajaan inni subscribe naaf godhaa. Sharii waliif naaf godhaa. Nu jabeessan warreef ol jalqabuuf. Jechuudha akkasii warreen shamarranii bareechaa of eegaa nu hin beeknu waan tokko an fakkeenyaaf yeroo biyya keenya jiru kanan beeku kun maal akka ta'e asumattiin argee yaa eegamu barreen booda waliif dhaamuun ilmaan Oromoo waliif dhaamuun nurraa waan barbaachisaa ta'eef waliif dhaamsa dabarsuu qabnan isiniin jedha obbolaan kiyya. Bareechaa kanarraa of eegaan isiniin jedha. Fayyaa keenya wanti caalu hin jiru. Tunu kaane waa taane jarri yaa kan biraa fidatanii jechuun immoo maatii keenyaaf malee jarri haja namaan qaban beektanii qayyarachuu danda'an malee. Akkasin isiniin jedha. Like, share, subscribe naaf gochuu hin dagatinaan isiniin jedha obbolaan kiyya. Baay'een isin jaalladha. Jaalalaaf kabajan isiniif qabu. Isiniin jaalladha baay'een isiniin jedha galatoomaa. Like, share, subscribe naaf gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti garuu viidiyoon kun gabaabaadha. Maaleesh.